aadaan jaraa gargaran ta'u sigalee miti tokko waan ta'aniif aadama arsiin fayyadamtu fudhalee fayyadamuu qaba. Amma as biratti Baale loqoda ofii adda qaba. Baale aadaa uffata isaa adda qaba. Baale aadaa heerumsiisaa fi fuudhaa keessatti sargii keessatti adda qaba. Sigalee miti. Baale akkaataa jireenya mataa isaa gannaa fi bona nyaata sigalee miti. Laftummaanuu garagara sigalee. Arsiin amma akkasuma illee waan addaa isaa qaba sigalee miti. Waan of danda'e qaba sigalee. Loqoda haasaa adda qaba. Waan mara isaa adda qaba. Akka arsii jedhan akka arsii Baalee jedhan sigalee miti. Amma warri arsii kun warra Baalee bira dhufu. Kaalcharii kenna qabatuun xiqqoo ulfaata. Yaata hoggaalaa barbaadan sigalee. Soo kanaafiyyuu garagara amma nu ammaa kanattu tokko maal jedha malee sikkoo fi mandoo nuti warra mandoo taanu isin warra sikkooti. Akkana kaasaa maraa isaan garaan qullaa namaaf. Mee amma haasofni fi yaafkee maal garaagarummaa qabu? Ati arsii kaminniin? Arsii bahaati. Arsiin baatuqqoo Baalee loqonni jaraa wayii. Amma arsiin lixaa amma xiqqoon kabbada. Okay, gosti ta'e maal dhufe lafee kiyya? Gosti tiyya ani Hamza Amin Ismail Baalee Ali Kajawa. Ya, Kajawa gosti. Okay, Ali. Magaalli tiyya Ali. Ali, amma fakkeenya gosti Ali nu bira guddoo jiru. Ata amma gosti tiyya. Kajawa ani. Amma inni Abbakar. Ali fi jira. Ani Amma inni Abbakar. Abbakar. Dhagay kaa warda. Inni arsii shaashanii Abbakara. Ali magaalaa tiyya malee ani Kajawa. Kajawa. Ya ani Kajawa gosti Kajawa. Ani amma as biratti Abbakara jechaan Umar Sulaiman beektaa? Gosa Umar Sulaiman. Baalee keessa jira moo Arsii keessa jira? Baalee keessa. Ani amma Arsii keessa jira. Arsii waamtaa? Yani Baalee gosti kiyya ani Arsiidha ofiin jedha Baalee tokko Baalee Arsii filannoo keeti firiidamii jira 2025 keessa barbaadde bakka barbaadde dhufuu waamuu dandeetta abbaan barbaade gin itti waamuuf wal yaamuu miti barsiina jira. Amma akka seenatti kaanela akka amma jirutti dhugaadha gargalafti gargara kutaallee fudhata gargara. Amma illee baay'inaan ijoollee Baaleetii fi ijoollee Arsii giseen dhagee nuti Baalee naan jambeete bakka sammuuti jennaa fudhatamuu dide garuu akkami garaagara. Amma sirboota keessatti illee ta'e nuti Arsii miti Baalee miti takka Arsii miti Baalee miti laal Baalee adduma waaman Arsiillee adduma waaman Wallaggallee adduma waaman gosa marayyuu wayita waaman adduma waaman amma laal osoo amma gaafii wayii si gaafatanii gootota Oromoo keessaa waamisiin jaanii bar waaqoo guutuu Baalee irraa jettee waamta malee waaqoo guutuu Arsii irraa jettee waamtu Arsii irraallee kaba Arsii waaman Baaleellee kaba Baalee waaman kana jechuun jeeti waaqoon Baalee irraa waamtu Baaleetuun adda ta'uu agarsiisa sigalee. Adda osoo hin taane ina teessuma lafaatiin lafti Arsiin qabdu akka duriitti akka nutti amanitti lafti Arsiin qabdu lafa sadii Baalee gada bidiidha. Shan illee ni hima warri biraa garuu qabatamaan jiru lafti sadii Baalee gada bidiidha lafa warra Arsiiti jechuudha. Sigalee Baalee bari hin jenne namni Baalee kaatan jiru bara. Injirtamma. Baalee fi Arsiin kun tokko maa. Gosti Arsii jedhamu Baalee keessa illee jirti gosti Arsii jedhamu sigalee. Arsii kana maaltu balleesse beekta maaltu wannaa godhe beekta. Asirratti amma Arsiin gosallee ta'e biyyallee ta'e kutaallee ta'e sigalee. Kanammoo warra jijjiiree jira sigalee seenaan isaa akkasii akkanaa miti. Garuu Arsii fi Baalee tokkuma fakkeenya tokkuma kala. Uffanni amma fakkeenya uffanni mana argee keessattuu iyyuu tokko warda waliin dhabu. Tokko miti. Loqon nuyi tokko miti. Loqonni tokko harargeedha. Amma harargeedha tokko garaagarummaan qabu Garaagarummaa qaban ni jira. Garaagarummaa jiru akkamitti naaf himee jira. Kan magaalaatii fi kan baadiyyaa yoo jette qofa harargee kan magaalaa amma fakkeenya warri magaalaa akka muudii faatti dabalee tokko haasaa. Kan harargeedha muudii ittiin dabalu orjinaala haasaa. Ifana amma fakka ijoollee argaa jirtu hundaan ni beeka. Ifana jechuun maayini warri wayii ijoollee eessatu ifanetti. Ifana jechuun maayini warda ifana. Ifana jechuun tokko eegii waa onni jechuudha. Ifana jechuun amma xiqqoon hoobsiin jaa. Amma jechuun. Okay. Ina laalmee akka walxaa waan fakkeenya ifana jechuun ammatti yookaan waa wayii. Ammatti miti. Ifana jechuun bakka afaan laalsii fi meebara afaan argee kan magaalaatii fi
kan baadiyyaatu garagara. Kan warri magaalaa amma xiqqishoo waati dabalee akka istaayilatti haasa'a. Kan baadiyyaa amma fakkeenyaaf amma nuti warra ammas xiqqoo warra Harargee baatee fi Harargee lixaa yoo ta'e warri Harargee lixaa kun ishii ija amma fakkeenyaaf ishiin sun achi deemtee ija. Inni warri Harargee bahammoo ishiin sun achi dheetee ija. Akkanuma xiqqishuma wal garagara baay'inaa miti. Be honest, wanni baay'een Magaalumaa fi baadiyyummaa qaba. Amma nuti akka beeknutti arsiif baaleen tuni teessumni Uffanni immoo garaagara uffanni amma ijoolleen kophatti taafran qalloo jaamtee uffata akkuma gaa uffanni baalee kopha jira sigalee uffanni baalee uffanni arsiitis kopha jira sigalee akkasuma uffanni keenyallee taafran qalloo jaamee ka'iituu jaamee kama carcar maarree akkana garaagara uffanni dilaatu jira uffatummaa Harargee kunu ayinata hedduutu jira. Biyyidilleen akkasumatti ayinata hedduutu jira. Hedduutu jira garuu Harargeen takkatti maka. Yaani walitti yoo qaban Harargeen takkatti masa. Takkittu Harargee baati Harargee lixaatti qofa Garuu tajaajila. uffannaan isaanii garagaara asumatti. Uffannaan isaanii garagara. Loqonni isaanii garagaara. dabree amma ni beeta amma listen amma akka arsiitti akka baaletti loqonni waa baay'ee garaagarummaa jira beeta. Tarii wanni kun akkuma like akkuma tafa malee namni baalellee baalee mafiin jira arsiilee arsii mafiin jira. Gin tarii taarikatti hin beeknu waa'ee taarikaa si galee hin dubbisne si galee ni yoo duratti waa wayii dhufee sirreetu hidhanno. amma shanyummarraa haasofne malee ina tiiwun shanyummarraa yi malee lafti fakkeenya baale jechuun lafa sikkoo mandoo guddoo bareedduudha baale bakka baale biyya. Amma loko daratti ammallee Amma baale biyya malee arsii fi baale tun garagara jechuudha. amma na jagasi as gargari dubbii baal amma loko daratti amma bashoon gara arsiitti maanni bashoon Adurre. arsii biratti addureedha. Adurre. Amma gara keenyatti bashoo jenne saala gara baaleetti. Akkasitti hin dhageenye. Amma arsii biratti muuxee maanni Kana Abiyaan garagalee. da Muuxee. listen Muuxa. wannaadha quutii wannaa kana kan yeah gabata. amma let me tell that one let me show you that one wait it's not fucking Islam you both ani kana seera isinitti bar amma kun saabo kana Akka daa'imni akkasii saa. Fakii irraa dhiisigaa. I know that one Mucaan achi gubbaa qoreesi? Achirra qoree? Sila maante. Leetira ka gubbaa qoree mucaan? Uy, makistiin ilaalaa guddaa eegee bu'i. Seeraan ilaalaa bu'i. bakka sana ma jechuun muuxee naan biyya keenya saabo gin arsiitti amma saala saahibu Saala dhugaa. so waa baay'ee garagara saabo Afaan keenyatti haati jettee kun immoo qaanyidha. Harargeetti. yaa kana jedhaa saabo gara baaleetti garuu saabii qaanyii miti waan caafii saniin akkas jedhanii saabo amma arshii keessa Qarana. amma arshii keessa saabo amma arshii keessa magaalaa maqaan isii ila guys garuu waan kana amma yoo ta'ani haasoo tarii yonnoo fa fakkaataa beeta waan namni saala dhawaa dhufa immoo magaalaan tu seenin jirti yonnoo keessa arshii keessa Maqaan namaatu hin jira kaa maal taate? Tuseen guute. Tuseen guute. amma gama keenya baaletti wanti kun ammoo saala gudda I'm telling you man wait a minute guys so bakka waa baay'ee garagarummaa qaba si jedhee so kanaaf bakka baalee fi arsiin garagara namni waliin jennee qabannuuf dhifama guys yoo saala ta'u saalaa miti garuu wal barsiisarraa mirii waa barachuuf haasawuun tokkuma maashaallah mutawwaa dhufteertiin Garuu Akkasii jechuun amma bakka adda waan hin beekne wal mormuu hin dandeenyu yoo seenaa qoranne tokkuma garuu warrummaan mee atillee waan kana qoradhuutumaan jedhi tokkuma Qoradhu tokkuma jennaan. tokkuma nuti akka kenna tokkuma Akka wallaalummaa kennaa tokkuma. tokkuma. Ani arsi garuu. illaallanullee akka wallaalummaa kennaa garagara jenna ati abba karaa Ani abba gaara imajii garuma baadhee kana jiga sana teegas haga addaan baafnu Amma gosti alii asitti kuni ijoolleen mee namni naannoo aliin magaalati aliin magaala maqaa magaalaati gosa alii jechuun mara. gosti amma kajawa Kaja balballi kee hoo ibiddi garaado garaadu. yaa ani garaado kajawatti gostiyyaa
gosti tuni si maddisni jirti mire akka manuti gaa gosa itu asoon noolee ganda harroota ga sheeko tara dhufu zaaba amma masheek boof ganda aalimoota sila arsii keessa sheekni gosan qabu gosa jira warda gosa jira balbal haga waa hunda jira sigale wanti hin jirre hin jiru yeah moo warri si komando kun gosa fi himatu irratti faa sirriitti jabeessee beek of course yeah akkuma keenya tokko gosti akkuma keenya aliin gosa wallahi bilillenes gosti keessan naafi maami akkam jaama naafi maaga akkam jaama Akkam. amma an fakkeenya gosti tanti ate amma ani amma oromoo keessa gosan qabaa mire gosni kee tamii onaan jan gosti tiyya afran qalloo ammaan afran qalloo keessa onaan jan nooleen ifiin jaa akkana ammoo keessanis akkam himee naafi maaga Akkasuma akkasuma kennallee. amma fakkeenya inni amma inni abbakar Assalamu alaikum. Hundi keessan. heelladha fakkeenya heelladha warri arsii amma ni beeka ani heelladha gosti kiyya guddaan heelladha ani kajawa baali kajawa kajawa achi booda garaatu balballi gadi yeah kajawaan kun laal waannaadha guddicha bakka guddicha yeah aliin ammoo magaala maqaa kiyyaati maqaa magaala kiyyaati immoo waan sajaabu naannoo kee nama gosa alii guddoo jira alii jechuun gosa guddoo jira la guddicha gosti Ali. guddicha fi xiqicha qabdi yaa gosa wal caalu jira gosa jaalu jira gosa magaala hamza magaala alii garaadoo irraa gochi ta'ee soonaan jedha nama garaadoo irraa ammoo gosa tamitu caala duuba naafi maaga ah shaafilli gosa moo Bimbeega Akka jaffila malee- hin dhagaa yeroo baay'ee. shafilli wannoodha shafilli gosa isaa gaazos koyroon shafilli gosa na fakkaasa qaasoo kajawaati yaa dirillee asii gostami Isaan bar gosti wal caati tasiin jaane dummina gosaati akka arabaati jechuudha. nuti arabaa yoo warri baalee kun arabaraa dhufneera Kana oof. kana oolaa Warra baadiyyoon lakkaa'u. dur arabni wayii baalee keessa taa ture seenaa dhageenyeera Baadiyyoo qofa haa dhufee achi taa'e. Namicha baadiyyoo keessan san. ka arabaa san ati baalee isa fakkaattaa yooti baalee yaa arabni Warreen olee. Siin barbaada dhufee isaatan libiin banaan siin barbaada dhufee. maaliif barbaad Haajaa guddoo fi si barbaadarra. Anaaf ati tiktookii kanarra takkinaana takkinati. oomaa tokkollee hin jiru hormaatan sii kannaa bishaan qabbanaan si obaas Warra arusii keessa teessee maashaallah. uummata arusii kananiin jaaladhaa saniif Arsiin gaariidha. Jabeeffadhu maashaallah. Akkami waliif firoomtanii eenyutti gurgurachuu deemta? gatiin isaanii gabbuutee jirti bar gurgurannaan hafee jira wal qixxaanne bakka amma rakisha taa'ee jira bilaashuma wal fuuna Yaa birdilibsi naafu jaamee jira barta arusiidha. dardarri keenya haga yoom gabbara kana yaada wanta jaa rakkata Garuu gaaffii maal jaama gatiin sila isaan dubartoota qaban xiqqisho kaf waan jee malee itis normaala barni jiraame maarii kafaluun takkiin warri normaala. Garuu isaan ni baay'ee. gabbara ni qaaleessite Gabbarii kabajaadha beektaa gabbarii birra wanta. Birdilibsi fedhan bakka birdilibsi mati bitu maal rakkoo qaba? Birdilibsi meeqa ni beekta? Eegi. qarshii 2,500 Shamarri takka gaafa gabbaraan heerumte kabaja qabdi beektaa? Exactly. Ittiin mimeekkatti. Yaa wallaahi hafuun qabu garuu qannasamuu qaba. dubbiin jaalala malee kabajummaan maallaqaan daangeffamu jaalala kabajaa qabaannaan maalleeni maali ati amma fatiin fi coominni kun habibi gabbarri kun qarna suuratti akkamii gammachuu qabdammoo ino ammiin akkamii laaltammaati gabbara jechuun bifa barateen waan akka fakkeenya biizinasaati gabbara guutu jedhamu kana waan ati kiisha keessaa baaftee sirraaf tokko miti gabbarri akka naannoo keenyatti saappoortidha nama kamiifuu ka fuudhullee ka heerumillee akkamitti hojjette fakkeenyaaf ati amma mallaqa fuutee warra intalaa yoo fidde warri intalaa suni meeshaalee isii bitee isii geggeessuuf waan xiqqaadhaa miti kana jechuun yoo gabbarri sun jiraate kan ollaalleen firris bahee waan hundi bahee waan san saappoorti godhu jechuudha.
ammallee dagatana asirratti gaafa namatti dabalamtee fuutee wanni marti sii kennamuu qaba. Atillee akkasuma fuudhuuf awwala karoora qabaachuu qabda. Yoo bara nam fuudhette waggaa 3-4 dalaydee mallaqa qabachuu qabda. Mallanni kun immoo akkuma guddisu malee achitti nafu yookaan warra intalaatti nafu waan ta'eef. ammallee waan tokko hin dagatin. Gabbara biddibilsima dhibbaa kanarraa qannasan malee gabbara booda wanni jiru sun akkuma jiru jira saaba. Amma wanni qannafame gabbara irraa biddibilsi bicha qannafame si galee miti. Hoor mallaa kennan bichaadha. Sana booda garuu waan silaa dur gootu akkas namni dabilii gootaa yoo saaba. Manni maatii baratee warri biyyi kennaa wanni isaan danda'an maatii bichaadha. Amseen hin geenye. Shamaraaf maali yaadinsa shamaraa? Jira beektaas biratti yaadinsa shamaraa laale.